Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii adii. Namoonni yuutuub chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan yuutuub chaanaalii kiyya sabskiraayib gochuudhaan faamilii kiyya ta'a. Namoonni faamilii kiyya taatan sheer gochuudhaan namoota biraatiif qoodaa isiniin jedha. Akkam jirtan jireenyi keessan badhaadhaa baga jiraattan bakka jirtanitti nageenyi rabbi isinirra haa jiraatu isiniin jecha. Guyyaa har'aa waa'ee dhimma ijoollee Suudii takka irraa waan xiqqoo dubbachuu barbaada. Suuditti maaltu maal ta'e jechuun keessan hin oolu. Namoonni muraasni argitanii jirtan fuula feesbuukaa irratti gadhiifamee jira. Ijoolleen Oromoo mana hidhaa Suudii keessatti dararaa guddaa, cinqii guddaa keessa jiran. Namoonni isaaniif sagalee ta'uu dhabamee akka tasaa ta'e bilbila argatanii laayiviidhaan warwaachaa turan. Fuula feesbuukii kanarratti arguun keessan hin oolu. Garuu erga viidiyoon sun gadhiifamee daqiiqaa muraasa fi sa'aatiidhaan muraasa lakkoofsisee jira. Namni waa'ee isaanii sheer godhe hin jiru jechuudha. An akka dhaamsa obboleessa tokkootitti rakkoon kana caalee hin jirtu isiniin jechuu barbaada. Mana hidhaa Suudii keessatti dararamuu isaanii afaan isaaniitiin yeroo haasawan dhageettanii jirtan. Yaa lammiitoo yaa Oromoo sagalee nuuf ta'a rakkannee jirraa as keessatti dhumnee jirraa jedhaa jiran. Viidiyoon isaanii kan amma asirratti argaa jirtan kana. Ijoolleen tun hundi isaanii qaama isaanii mudhii ol huccuu ofirraa baasanii qullaa taa'aa jiran. Eebii itti ta'eetiin saalfatan malee hidhaa gadi kan jiru surrees hiikkatanii kataa'uu qabanii ture. Maaliif jennaan ho'i mana hidhaa keessaa baay'ee ulfaataadha. Mukayyafni hin jiru. Istaandardii ka eeggatee miti manni hidhaa. Keessaawuu ijoolleen mana hidhaa jiisaan keessa jiran baay'ee rakkatan. Dhugaa rabbii isiniin jedhaa baay'ee cinqaadha. Akka amma nu salphifnee ilaallu kanaa miti. Mana saalonii takka keessatti namni 10 yoo bakka takka rafu hagam afurri nama cinqa isin hunduu ni beektan. Hangam takka qilleensa dhabee ilmi namaa hurkaa walitti hurkeetiin ukkaamamee rakkata. Tana qofa isin gaafachuu barbaadaa jechuudha. Anyway erga kana jedhee booda ijoollee tanaaf hundi keenyayyuu sagalee ta'uu qaba. Waan tokko waan isin hin beekne jira. Baay'inaan mee ilaala. Namoonni Itoophiyaa irraa baqatan bar hedduudha. Sabni kamuu ni baqata. Amaarri ni baqata, Oromoon ni baqata, Tigreen ni baqata, Affaar ni baqata, Sumaaleen ni baqata. Namni hin baqanne hin jiru. Namni karaa taaribaatiin Suudii hin deemne hin jiru. Namni karaa seeraatiin Suudii hin deemne saba kamirraayyuu hin jiru. Garuu ka Oromoo kuni adda. Maaliif kan isin jechuu barbaade? Erga mana hidhaa keessa seenanii ijoolleen Oromoo erga mana hidhaa keessa seenanii wanti hunduyyuu itti jallata. Kana yoo jedhu 100% ufitti amaneeti an waan beekuufi. Ani yoo xiqqaate arma dura dubbadhee hin beeku. Yoo xiqqaate yeroo afurii ol biyya Suudii jedhamtu tana deemee ture ani. Namoonni muraasni ni beektan namoonni viidiyoo kana argaa jirtan jechuudha. Yeroo Suudii deeme kana keessatti karaa asii deemetiin achi ga'u caalaa mana hidhaa keessa yeroo seenu rakkadhaa jechuudha. Takka mana hidhaa ol seennan gadi ba'uun ni ulfaata. Mana hidhaa Suudii keessatti. Yeroo seentu balballi isaa bal'aadha yeroo baatu baay'ee sitti dhiphataa jechuudha. Yoo xiqqaate baatii keessaa yeroo lama yeroo sadii imbaasiin dhufeetiin inni ilaala. Yeroo dhufee ilaalu kanatti immoo warri imbaasii keessa dalagu baay'inni isaanii warri gara mana hidhaatitti ergaman ijoollee afaan Amaariffaa dubbachuu malee afaan Oromiffaa gonkumaa hin dhageenye. Maqaan kee eenyu jedhanii nama gaafachuu hin danda'anii jechuudha. An waan beekuuf kan isiniin jechaa jiru. Waan itti dabalaa haasayaa jiru takka hin qabu. Yeroo dhufan baay'inaan immoo ijoollee teenya kan biyya Suudii jirtu ijoollee baadiyyaati. Warri taaribaan deemetiin qabamaa jiru jechuudha. Hin beekne barka. Anis ilma baadiyyaati. Wanti kana jechuu barbaaduuf baay'inni keenya ijoolleen Oromoo afaan Amaariffaa ni dhageenya. Ni haasofna garuu ijoolleen baadiyyaa hin dhagahan malee haasawuun itti ulfaata. Kanaaf warri imbaasiillee yeroo achi dhufu warruma afaan Amaariffaa haasawuu dura qidmaa kennaa jechuudha. Waan biraa dhiisi maqaa laalan sitti maahan. Imbaasiidhaan achi keessa dalagan maqaa laalan. Maqaan kee maqaa Amaaraa ta'e taanan faayilii kee gubbatti ol baasan. Otoo nuti ijoolleen Oromoo baay'inaan hidhamne achi keessa jirru ijoolleen Tigree fi ijoolleen Amaaraa nu bira bayaa turte jechuudha. Shuuridha kun waan ifa gala jiru waan beekamuudha. Laalame yeroo viidiyoo kana laayivii waraabanitti baay'inni qullaa ofii dhaabatu kun hundi ijoollee Oromooti. Namni jaraa yeroo uummanni isaanii hidhamu yoosuu sagalee fi ta'ee fi
imbaasitti iyyee fi akka isaan gara biyyaatitti ergaman taasisaa jechuudha. Ijoolleen tuni sagalee nuu ta'a jettee isinitti iyyitee jirti. Waa hedduu dubbatanii jiran. As keessatti dhibee gara garaatiif saaxilamaa jirraa jettee jirti. Guyyaa 15 ji'a dura ijoollee fuula isaanii irratti finnis wanti jedhamu bahee gara waan biraatitti jijjiirame. Ijoolleen fuulli isaanii kun ciccitee waan hin taane ta'anii akka hin taane fakkaatanii argitanii jirtan. Dhibeedhaan sun nama tokko qofa osoo hin ta'in namoota hedduu irratti argamee jira. Dhibee walitti daruudha. Kun ho'arraa, ufooqurraa, wantoota gahaa, waan irra ciisan gahaa argatuudha burraa wanta namatti ka'uudha jechuudha dhibeedhaan akkanii. So hanga namni marti dhibeen wal guuree dhibee keessa seenuu namoo maal namni sagalee ta'eef hin jiru. Fuula feesbuukaa kanarratti sagalee ta'eef hin jiru. Qaama dhimmi ilaallatutti himaaf hin jiru. Namoonni nama imbaasii keessa dalaguun wal quba qabdan, imbaasii keessa dalaguun itti himaa fi sagalee ta'aa fi namoonni dandeettan feesbuukan poosti godhaaf feesbuukan afaan takka viidiyoo jiraaf sheer gooteetiin addunyaa waliin gahuun maaliif si dhiba? Akka dubbiin isaanii qaama dhimmi ilaallatu bira gahuuf maaliif hin goone? Dhumnee jirra isiniin jedhaa jiran. Dhibeen nu fixaa jira mana hidhaa keessatti dhibee nama tokkorraa nama tokkotti darbutu nu fixaa jira jedhaa jiran. Kana caalaa homaa isinitti himuu hin danda'an. Lammii kenna foon kenna ambisii fi iyyuu ufumaa ofii iyyitaa jechuudha. Saba kee waan ta'eef. Kanaaf yaa jamaa yoo dandeettan sagalee ta'aaf ilma namaati. Ajandaa biraatu fuunee waa meeqa olii gadi oofaa jirra bara. Waa meeqa marqaa jirraan olii gadi. Rakkoo cimaa keessa jiran ijoolleen tun waa hedduu dubbatee jirti. Ani isinitti himu ijoolleen tun hin saalfatte malee qullaa ta'etti isin jedha bara mana hidhaa keessatti. Keessaawuu manni hidhaa jiizaan. Manni hidhaa jiizaan manoota hidhaa biyya Suudii biraa keessaa adda waan isa godhu jira. An keessatti hidhamee waan arguufi. Tokkoffaa jiizaan qarqara magaalatti qarqara dimbara wantoota irra waan jirtuufi. Qarqara Yemanii fi Suudii jechuudha. Ijoolleen taaribaan nama 50-60 ta'ee dallaalli yeroo oofeetiin gara Suudii seensisutti namni kun hundi bakka tokkotti yoo qabamu mana hidhaa jiizaanii dhufaa jechuudha. Mana hidhaa jiizaanii keessatti namni kabaajatuufis kanaaf takka mana hidhaa jiizaanii san keessa seennaan gadi ba'uun ni ulfaata. Guyyaa takka buluun ni ulfaata. Karra shintimeetirratti irra ciisaa jechuudha uummanni baay'ina irraa kan ka'e. Huduuda sadiitu jira. Daangaa Yemanii irraa karaan Suudiitiin seenan bakka sadii nuu kan qabamu jiizaan fidamaa jechuudha. Magaalaan bakka itti qabamanitti dhiyaattu jiizaanii waan taateef jechuudha. Jiizaanitti hidhanii jechuudha ijoollee. Ijoolleen tun dhumaa jirti. Ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Amaanaa isinitti haa ta'u. Kana caalaa wanni isin hin jennu hin jiru. Wal yaadachiisuu qofa waan ta'eef. So namoonni dhaamsi kiyya kun isinitti tole viidiyoo kana sheer godhaati. Uummata biraan gahaa akka uummanni cinqii kana keessaa bahu haa goonu. Hunda keessanuu isin jaalladha. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya kana subscribe gochuudhaan viidiyoodhaan kiyya kana isiniif dalagu isin bira akka gahu gochuu hin dandeettanii nagaan naaf turaa.